Yooyaa 2.1.2 waa'ee gosoota tuutotaa kan laallu ta'a. Maali gosoonni tuutotaa kan jedhu tokkoon tokkoon kan laallu ta'a. Hordofaan afeerraa teenya. Tuuta duwwaa fakkeenyaaf amma gosoota tuutotaa keessaa tuuta duwwaa hubadhu jedha. Hubadhu kayyoo kana barattoota sirrii qabaadhaa jabeeffadhaadha. Sirriitti qabadhaa jabeeffadhaadha. Waliigallee asitti girgaa gocha takka tuqaa lamamaa bira hojjetan jechuu dandeessan. Yaa yoo right kana eegaa tanaaf xumurree booda 1.2 tana eega xumurree booda jechuudha. Yoo wajjin as deebinee dalaginee irra wayyaadha natti fakkaata. Maaliif jennaan isiniif ifa ta'uu danda'a. Hoggaan anas hojjedhu isinis viidiyoo pause yookaan stop gootanii laaluu dandeessan jechuudha. Eegas booda bantanii jechuudha. Dhiiroo sirrii miti kayyoo eegas booda mirkaneeffachuudhaaf hojjechuu qabdan jechuudha. Dura immoo barachuu qabdanii osoo hojjetin dura barattu malee hojjechuun wayii danda'ama ree. Saniifuu barachuu yoo dura isin himurra yoo isin barsiise san booda deemnee dalaginirra gaariidha jee yaada. Yoo ammoo yaada isaa osoo hin baratin dura dalagina yaada ijoo qabaatan ta'e nu beeksisaa komantii irratti fuuldura jechuudha. Viidiyoo kanarraa eegalee jechuudha kan fuulduratti isin hojjennu ta'a jechuudha. Kun dura dalaguufis amma kana dura dalaguufis salphaadha. Maaliif jennaan fakkeenyaaf amma kanarra tuuta beeyladoota mana keessan keessa kanneen miila sadii qaban jedha. Beeyladoota kanneen miila sadii qaban ni jira. Beeyladoota egaa miila sadii qaban hin jiru. Fakkeenyaaf amma kan miila lama qaban fa'aa ni jiran jee yaada. Fakkeenyaaf akka lukkuu fa'aa yoo ta'an ni dandeessan. Garuu amma kun maali tuuta duwwaadha. Tuuta duwwaadha. Akkam jedha tuutoota armaan gadii hunda isaanii barreessee kun tuuta duwwaati. Mallattoo tuuta duwwaatiin keessanii mallattoo tuuta duwwaa garuu hin baranne isin beektanii saniifuu dura laaluu qabdan jechuudha. Saniifiin isin laaluutu dursaa isin jee ture. Amma baara gaafa tuuta barattoota daree keessan keessaa kan meetira 2 dheeratu qabu keessa kaa'uu dandeessan jechuudha. Kun tuuta qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf warra meetira 2 dheeratu qabaachuu danda'an. Akkasii fakkeenyaaf nama meetira 2 dheeratu kutaa keessan keessa jechuudha hin dhabamu. Yoo jiraate ni jira yoo jiraachuu baate jechuudha daree teessan keessa jeemre saniifuu tuuta duwwaa ittanii barreessuu dandeessan jechuudha. Akkasuma tuuta lakkoofsota qopxii irra xiqqaa dhibbaa lakkoofsota qopxii irra xiqqaa dhibbaa lakkoofsota qopxii irra xiqqaa dhibbaa jechuun qopxii jechuun lakkoofsota takkaa fi mataa isaa qofaaf hiramu jechuudha. Waliigallee takkaa fi mataa isaa qofaaf hiramu maal jennaani lakkoofsota qopxii jennaan. Kanneen akka fakkeenyaaf kanaa gaditti amma kanaa gaditti tuutni jiru meeqarraa eegalee jechuudha. Tuuta qopxii takkaa fi mataa isaa qofaaf hiramu lamarraa eegalee jechuudha. Lama jee 3 5 jechaa deemee hanga meeqatti jechuudha hanga 99 deemee jechuudha. Lakkoofsota qopxii takkaa fi mataa isaa qofaaf hiramu. Waliigallee barattoota. Takkaa fi mataa isaa qofaaf hiramu jennee saniifuu maal jechuudha hanga 97 deema 98 osoo 99 osoo hin ta'in 97 deema jechuudha. 99 waan hin ta'iniif wal hubannaa fakkeenyaaf ammaan tana 99 yoo jenne yoo 99 jenne 99 hiruu 33 ni hirama ammaan tana inni maali meeqatti hiramuu danda'a 3 ga'uu danda'a. Because 3 baay'isuu 33 meeqa ta'a 99 ta'a. Saniifuu takkaaf ni hirama 99 ni hirama 33 ni hirama. Sadiifis ni hirama saniifuu kun lakkoofsa qopxii ta'uu danda'u jechuudha 99. Waliigallee barattoota. Saniifuu lakkoofsa qopxii meeqa jechuudha 97 hanga 97 dhaabbate jechuudha. Lama jee qe'ee dhaamsee isin agarsiisu barattoota. Dhaamseetiin isin irra deebi'ee barreessa obsa qabaadha. Tuuta gaafa barreessan akkuma beektan fakkeenya amma tuuta lakkoofsota qopxii jee. Lakkoofsota qopxii kayyoo kana kee walqixanii taa'ettanii kan booda bantanii jechuun mallattoo tuutaa kana bantanii san booda meeqarraa eegaleen lama 3 5 san booda koma godhaa jaatan gaa'e koma dhatanii akkana godhaa jedhatuni koma itti fufattanii hanga meeqaati hanga 97 gootanii cuftan jechuudha. Sorry bifa kana jechuudha bifa kana godhaadha kana fakkaata hanga meeqaati hanga 97. Kan meeqaa gadi jee kan dhibbaa gadi lakkoofsota qopxii kan dhibbaa gadi hanga 97 bifa kanaan barreessuu dandeessan. Egaa kana laalle egaa ni gaajee yaada gaafii isaa daadhaa kana isin hojjedhaadhaa komentii irra barreessaa. Fakkeenyaaf tuuta lakkoofsota lakkaawwii irra guddaa 5 tuuta lakkoofsota lakkaawwii irra guddaa 5 gaafa jettu haala lakkoofsa lakkaawwii ta'e irra guddaa 5 ka ta'e ka 5 olii itti raayyisan jechuudha.
Yoo inni infinitii fi dhuma hin qabne ta'e maal jechuudha akkana doot godhataniitiin itti dhiiftan jechuudha. Tokko tokko kana gootaniitiin itti dhiiftan jechuudha. Yoo maal ta'e yoo tuuta itti fufaate. Akkuma beektan lakkoofsa lakkaawwii meeqarraa eegamaa lakkoofsa hundaa meeqarraa lakkoofsa intijarii kayyoo kun isinii baariyaa miti kanaan beektan jechuudha. Kutaa gaditti barattanii jirta waan ta'eef yoo hin beekne illee lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsa hundaa lakkoofsa intijarii jettanii kun haariyaa miti isiniif jechuudha barattoota. Saniifuu mallattoo gosoota tuutaa kanaan ilaaluugaa gosoota tuutaatti haa utaallume maali gosoota tuutaa kennuun kun gosoota tuutaa hubadhu jaa barattoota hubadhu bakka jirtan sirrii ilaala qormaata irratti qormaata kutaa 8 irratti jechuudha kun isiniif dhufu hubadhu kana irratti jechuudha seera isaa kanaatu isiniif dhufu hubadhu kayyoo kana sirriitti ilaaltanii qabachuun dirqama keessanii jechuudha tuuta duwwaa fakkeenyaaf ammoo gosoota tuutaa keessaa tuuta duwwaan gosoota tuutaa keessaa isa tokko. Okay, tuutni miseensota homaa hin qabne jedha. Miseensa homaallee hin qabu. Tuuta duwwaa jedhama jedha. Maal jennee tuutni miseensota homaa hin qabne tuuta duwwaa jennee yaamna jedha. Tuutni duwwaan mallattoo tanaan bakka bu'een yookaan immoo mallattoo tanaan bakka bu'u. Mallattoo tanaan bakka bu'u jechuudha. Akka zeeroo gootanii irra gadhoostan akkatti. Irra gadhoostan jechuudha. Kanaan bakka bu'u. Mallattoo tuuta duwwaati. Yookaan immoo akkanatti hammattuu tana gootaniitiin jechuudha. Hammattuu tana gootanii birasii tana gootanii jechuudha. Tana gootaniitiin maal kaa'uu dandeessan jechuudha. Duwwaa as keessa osoo maallee hin kaayin waliigallee as keessa keessan garuu tuuta duwwaan jaama. As keessa fakkeenyaaf ammaan tana yoo tanummaanu jiraatte tuuta duwwaan jaamtu. Saniifuu tanummaa dirqama maal ta'uu qabdi akkanuma qofa ta'uu qabdi jechuudha. Waan biraatti akka keessa godhuun dirqama hin qabdan jechuudha. Waa takka illee yoo takka ammoo takka tan akkana barreessu takka tan akkana godhatanii barreessu takka ammoo akkana gootaniituma dhiisu jechuudha. Tuuta mallattoo tuuta duwwaa tana. Kanneen mangadii keessaa mallattoo tuuta duwwaa taate kan akkana B akkana C akkana jeeti isanii haa'uu danda'a jechuudha. Filannoo keessatti bifa saniif qopheessuu qabdan jechuudha. Karaa kamiin nu gaafachuu danda'a jettanii if qopheessuun ta'e isanii gaafatattoota. Okay, haa itti fufnu mee haa itti fufnu. Haa itti fufnu fakkeenyaaf tuuta duwwaa irratti kun asitti fakkeenya kaa'ee jira. Kanneen ammaan gadii fakkeenyota tuuta duwwaati. Okay, mee eenyu faadha? Tuuta lakkoofsota hundaa 6 fi 7 gidduutti argaman. Barattoota ilaala hin dogongorin asirratti. Maal jechuu isaati? Lakkoofsota hundaa jechuun lakkoofsota hundaa. Waliigallee lakkoofsota hundaa ka 6 fi 7 gidduutti argamu. Lakkoofsota hundaa kennuun yookaan whole number kennuun jechuudha. Whole number kennuun maali? Mallattoo W tanaan bakka bu'an. Mallattoo waa kanaan bakka bu'anii duwwaa irraa ka'a jechuudha. Duwwaa takka lama jechaa itti fufaa jechuudha. Waliigallee kana mallattoo kan maali? Haa lakkoofsa hundaati. Lakkoofsa hundaa. Lakkoofsa hundaa ta'ee 6 fi 7 jidduu lakkoofsa jiru ni jiraare hin jiru. Saniifuu imbitiiseet jettaniin tuuta duwwaa jettaniin tuuta duwwaa jettaniin akkana barreessanii tanaan akka tira gadhoosan takkaa'ummoo akkana barreessan jenna. No akkanatti gootan akkana gootan. Tun maali? Mallattoo tuuta duwwaati. Tunis mallattoo tuuta duwwaati jechuudha. Tunis mallattoo tuuta duwwaa. Tunis mallattoo tuuta duwwaati jechuudha. Akkasii waliigallee jechuudha. Haa itti fufnu. Haa itti fufnu. Haa itti fufnu mee isa baarra ilaallu. Tuuta namoota miila 3 qaban. Barattoota tuuta namoonni miila 3 qabu jiru hin jiran jechuudha. Saniifuu tuuta duwwaadha jechuudha. Tuuta duwwaadha jechuudha. Miila 3 namni qabu hin jiru. Miila meeqa qaba namni? 2 qaba. Okay, tuuta re'oota killee buusanii. Re'een killee hanqaaquu ni hanqaaqti. Killee yookaan hanqaaquu ta'e inni tana hanqaaquu ni dandeessi killee. Re'een jechuudha. Eenyu hanqaaqa? Lukkuudha jechuudha. Lukkuutu hanqaaqa. Waliigallee saniifuu maal jechuudha? Tuuta duwwaadha jechuudha. Re'een maali? Hin hanqaaqtu. Hanqaaquu jechuun illee hin buustu jechuudha. Okay, saniifuu tuuta duwwaa jettanii barreessan jechuudha. Tuuta duwwaa takkaa'uu mallattoo tana takkaa mallattoo tana barreessan jechuudha. Waliigallee takkaa'uu tana takkaa'uu immoo tana barreessan. Waliigallee jeeyyaata. Haa isaa daadhaarraa dhufnu. Tuuta rog-sadeewwan geengoo ta'anii asitti walitti qabamanii
tuuta kana jechuun gaa walitti qabama waan tokko ta'e wanti qabamni waan tokko sanis coollatti fatee gaa shakkii hin qabne walitti qabama saniitti anis amanu atis amanu namni biraallee hin amanu jechuudha. Kaan qoftiin amanoo ta'e gaa mallattoota akka tuuta ta'e kana waan ta'e paartii waan keessatti bal'inaan gallaqibnee jira achirraa argachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo tana dura sanarraa argachuu dandeessanii garuu ammoo tuuta walitti qabama roog-sadee ta'e kageengoo ta'e jiraare hin jiru. Saniifuu empty set yookaan tuuta duwwaadha jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin empty set kennuun yookaan void set jedhaniin afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Afaan keenyaan garuu maal afaan Oromootiin tuuta duwwaa jechuudha. Tuuta homaa hin qabne. Tuuta homaa hin qabne yookaan tuuta duwwaa. Okay. Isa kanneen armaan gadii keessaa gosoota tuutootaa katee kamisiniin jedhu danda'a fakkeenyaaf. Tuuta duwwaa B J akkasitti isinii kaa'uu danda'a jechuudha. Sanarraa kan ka'eetiin isin sanarraa kaatanii jechuudha filachuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf tuuta gosoota tuutaa keessaa tuuta duwwaa ilaallee jira. Amma baarratti maal ilaalana tuuta dhaabbataa fi tuuta fufaa. Tuuta dhaabbataa kan dhaabbataa ta'uu fi tuuta fufaa. Tuuta infiniitiif kennuun jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin infiniitiif kennuun jechuudha. Haa dhaabbataa hin qabaanne jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin infiniitiif kennuun haa dhaabbataa hin qabaanne fakkeenyaaf amma wanta tokko dhaabbanni isaa bakka itti dhaabbatu jechuudha. Ka'umsarraa ka'ee bakka itti dhaabbatu hin qabu akkasiisaniin tuuta dhaabbataa hin qabaanne yookaan tuuta fufaa jennaan tuuta itti fufuu jechuudha. Hubadhu jecha yoo kana asirratti qabadhaa barattoota keenya. Baay'inni miseensota tuuta tokkoo lakkaawwamee kan dhumu yoo ta'e jira. Baay'inni miseensota tuuta tokkoo tuuta tokkichaa keessatti miseensa isaa sana gaafa lakkoofnee kan fennu taate. Tuutichi tuuta dhaabbataa jennaan jedhe. Garuu immoo tuutni miseensota isaa lakkaawwamee kan hin dhumne yoo ta'e yookaan lakkaawwamee hin dhumne ta'e tuuta fufaa jennaan. Tuuta itti fufu jechuudha. Haa hin dhaabbanne jechuudha. Tuuta dhaabbataa hin taane. Haa itti fufu. Waliigallee jiyyaata. Haa itti fufnu. No fakkeenya asirratti isinii kanneen jira jechuudha. Kanarratti 1 3 5 jee takka 3 5 jee dot komaa jee maal jechuudha. Komaa jee maal itti fufee hanga meeqatti jechuudha hanga 19tti jechuudha. Kun ammoo tuuta dhaabbataadha. Maaliif isni dhuma dhaabbataan isaa meeqarra dhaabbata karraa ka'ee hanga meeqa dhaabbata hanga 19 dhaabbata. Kanaafuu tuuta dhaabbataa jedhama jechuudha. Tuuta dhaabbataa jennee yaamna. Tuutni miseensa 10 qaba jedha. Miseensa 10 qaba jedha. Kana jechuun ammoo baan miseensa meeqa qaba jechuudha. Baay'inni miseensa tuuta aadhaa meeqa jechuudha 10 jechuudha. Baan baay'ina bakka buuti. Baay'inni miseensa tuuta aadhaa 10. Waliigallee. Okay, yoo asitti amma kana kalakkoo itti ta'e mataa akka 3 5 jedhee deemaa bire. Sanirraa kan isinii galummaa dalamaa jechuu danda'a achitti. Meeqa jechaa deema jechuun meeqa jechaa deema akkana jechaa deema jechuudha. Meeqa jechaa deema. Okay, waliigallee jeen yaada ninne nabdadhalee lakkoofsa tuutni baadhaa amma walqixa taa'aa tuutni baa lakkoofsota hunda irra xiqqaa 100 tuuta dhaabbataadha dhugaadhaa barattoota lakkoofsota hundaa irra xiqqaa 100 kana jechuun karaa salphaadhaan jechuudha. Kutaa olitti fuuldura haa baratan ta'a karaa salphaadhaan baay'ina isaa kan argachuun salphaadhaan argachuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf asitti iddoo fi karaa hedduu nu fudhachuu danda'a garuu akkatti dhufe beekuu qabdan akkatti wayiidhaan jechuudha karaa gabaabaadhaan tuuta dhaabbataa keessatti kana beekuu ni dandeessan jechuudha baay'ina miseensota isaa osoo hunda tarreessuu isaa isin rakkisan jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana godhuudhaaf kaasii kana beekuudhaaf jechuudha tuuta haadhaa kana amma 10 ta'uu isaa beekuudhaaf dirqama tarreessuu qabdan. Dirqama maal godhuu qabdan jechuudha tarreessuu qabdan jechuudha. Dirqama tarreessuu qabdanii bire saniifuu sanirraa jechuudha. Akka tarreessu sanirraa addatti osoo hin tarreessin duratti jechuudha. Akkamitti akka karaa salphaadhaan beekuu dandeessan isin garsiisuu ni danda'a. Haa isin garsiisuuf yaalume garuu isinitti ulfaachisuu danda'a. Garuu immoo beekuu qabdan gaa. Saniifuu isin garsiisuudhaaf kan hin deemu ta'a. Fakkeenyaaf amma 19 jennaani zallaastiin wanni dhumaadhaa jechuudha. Tarmiin isiin dhumaadhaa meeqa jechuudha 19. Inni jaaniin gaa'ee waa'ee artimeetik fi waa'ee ji'oomeetirikiiti
kana waa'ee paatarnii irratti kutaa oli baratanii garuu ammaaf isin rakkisu gaa'ii garuu immoo biyya koo qabdan maaliif jennaan kutaa olittis gaafa dhaqeessin maal laaffisuu danda'a laaffachuu danda'a waan ta'eef karaa salphaadhaan beekuudhaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf AN jennaani AN kennuun kana gatii inni tana wallaalleeti gatii inni tana akkamiin beekuu dandeenyaadha amma saniifuu AN wal qixa taa'ame 19 kanaaf baanna akka inni 10 itti dhufee isin agarsiisuuf barattoota. Saniifuu maal goona seete AN ganne A1 ammoo A1 meeqa taati A1 oo arithmetic 1 dhisiin tuni A1 kunootun maaliif 1 asirra barreessite jechuu dandeessan. Tanna itti dhufee isin dhaabse kunoo asitti as 1 jiraamre saniifiin 1 as barreesse 1 bakka tana jira waan ta'eef. Saniifuu A1 wal qixa taa'ame meeqa jechuudha A1 wal qixa ta'a takka inni jira. Saniifuu garaagarummaan A1 fi A2 jidduu jirtu A2 meeqa A2 meeqa jechuudha akkasii A2 siriidha. Saniifuu garaagarummaan A1 fi A2 jidduu jirtuu fi A2 fi A3 jidduu jirtu meeqa jechuu dandeessan jechuudha.